Eve Black. Wow. Bella! How are you? Good morning. You okay? You good? Ijoollee koo lamaan naaf laalaa ishee. Dhageessanii jirtu ijoolleen kiyya lamaan kana. Amma lafti ganamaa. Baay'ee tokko namatti tola. Oromiyaa biyya keenya fakkaatti naannoon kuni. Kabajamtoota jaalatamtoota maatii. Chaanaalii kiyyaa mara keessan nageen jaalala raarri waaqayyo isiniif haa baay'atu obboleewwan kiyyaa akkam jirtu fayyaa nagaa keessanii. Ani nagaa fayyaa koodha galata waaqayyo haa ta'u yooyyaa bakka nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jedheen jira. Egaa dhugaa yeroo hunduma ganama gadi ba'aa gaafan gadi ba'u jechuudha. Dhugaa wantoota biyya hambaa keessa jiru kana nyaannee waan biyya keenya keessa jiru olii miti jechuudha. Yeroo hunduma maal biyyi keenya yoom akka biyya ormaa kana biyya keenyaaf darbee biyyi keenya bilisummaa argattee yoo barbaadde alaabaa ishee mana ishee irratti fannifattee yoo barbaadde akka barbaaddetti faa jettee jiraatti kan jedhu yeroo hunduma gaafii nattuuma. Egaa waan mara keessatti waaqayyo waan hundaaf iyyuu guyyaa qabaa. Hardis boru miti borummoo iftaan miti guyyaa tokko waaqayyo guyyaa bilisummaa sinuu fidaa. Sinin jedhaa warri haaraa dhuftan baga nagaan dhuftanii nooraa yooyaa laayik sheer gochuu hin dagatinaa asumaan koottaa maatii kaayiftuuf ta'an sinin jedhaa iddoon goggora qabutti na jajjabeessuun simina kinillee akkanuma na bira dhaabachuun na deeggaruu hin dagatinaa oluma mana kaayyootti ol seenaan dhaamsa kiyyaa obboleewwan kiyyaa. Egaa dhugaa gaaffiiwwan tokko keenyaa ta'uu danda'a yeroo kamiyyuu gaafa karaa deemnus ta'ee gaafa manaa baanu jechuudha. Sa'aatii kana biyya keenya keessa odoo ta'e jechuudha. Kinoo namni karaarraan dhabamu, horiin karaarraan dhabamtu wantoonni garaagaraa jechuudha. Amma naannoon kun baay'ee giriiniidhaan guutameetu jira. Garuu sinii galee odoo hamma barbaade sinitti tolee odoo hamma barbaade warqirra raftanii warqirra taa'aa ooltanii maal eelaan biyya keessanii gidiraa dhiphuun biyya keessan keessa jiru namaaf fuuldura dhufuun dhiisuus siniin jedha. Na waaqayyotu hundumaa harkaa qaba waan ta'eef waaqayyo biyya keenyallee biyya nagaa biyya jaalalaa biyya tokkummaa biyya badhaadhinaa nuuf haa godhuun siniin jedha. Guyyaa tokko bilisummaa ijaan nu haa argisiisu. Jireenya biyya keenya haa jijjiiru waaqayyo akka biyyootuma guddatanii akkuma biyya sirna dimokiraasii qabanii guyyaa tokko waaqayyo biyya keenyaaf dimokiraasii haa fidu. Dadhabbii maatii keenyaa dhugaa galgala hojjetaa bulanii halkan hojjechaa guyyaa hojjechaa oolanii halkan hojjetaa bulanii no straight please. Inna akkasii obboleewwan kiyyaa kanaafiyyoo jechuudha dhugaan yeroo baay'ee jechuudha gaaffii nattuumaa. Ogaa ummata miskiina jechuudha. Ummata boqotee hin beekne, ummata taa'ee hin beekne, ummata akka namaa uffatee hin beekne, ummata akka namaa sa'aatii isaa firii argatee dhugaa hirriba gaarii rafee hin beekne. Ummata kinoo jira miti dhugaa wantoota baay'eetu dhugaa keessa namaa quuqa yeroo kamiyyuu jechuudha. Maaliif nus akkuma zeegaa biyya biraa nama taanee dhalannee uummanni Oromoo kuni keessumaa uummanni biyyumti Itoophiyaa kana keessa jiraatu marti ani gammadee jiraata yookaan firii ta'ee akkoota biyya Oromoo hiyyeessuma taatee jechuudha. Isheen biyya namaa kana keessa jirtu jechuudha. Amma safara kana indaalleen isaanii jechuudha. Dhugaa lammiin biyya kanaa lookaaliin as keessa jiran al lookaalii duwwaadha jechuudha. Sinigalee biyya Oromaa keessa jiru. Sinigalee inni kaan Ameerikaadhaa dhufee inni kaan Joordan irraa Beeruut irraa biyyoota garaagaraa irraa jechuudha. Firii ta'ees. So jechuudha biyya namaa keessa jirra jedhanii homa tokko waan ta'an hin qaban jechuudha. Yes go. Biyya namaa keessa jirra jedhanii wanti isaan dhiphisu tokkittiin hin jiru dhugaa waaqa akka waan biyya keessatti dhalatanii olitti jechuudha. Biyya wajjin dhalatan keessatti kiss now. Take Bala. Say hi Bala. No, take now. Like this. Come Bella. Come Bella. You like your dog? Yeah. I like a hamster. Anna? I want a Mucha walin hamster. karade and I mo want a sirra. baby. Straight there. እና yeroo biyya Oromaa kana keessa jiraatan jechuudha.
waan tokko wanti isaan dhibbisu hin jiru baay'ee way dhugaa waaqayyooti maa biyya ormaa keessatti firiideemiidhaan jiraataa jirra kiristoosii waaqa kabajaan jechuudha. Kana biyya keessa dhalanne biyya itti dhalanne biyya itti guddanne keessatti jechuudha. Uummanni tokko qabeenya dhuunfaa isaa of harkaa qabu otoo Oromiyaa lafa akkas fakkaattu kana magariisa akkas fakkaattu kana jechuudha. Warqiileen garaagaraa keessatti argamanii kan jiran kana keessatti akkatti mana isaarraa qe'ee isaarraa buqqa'ee olii gadi rakkatu baay'ee tokko gaaffii natti uuma dhugaa. Yoon biyyi keenya akka biyya ormaa ta'a, yoon maatiin keenya akka maatii ormaa ta'a, akka biyya ormaatti guyyaa tokko firii ta'anii jiraatu laata. Dhugaa dukkana keessaa dukkanatti darbanii akkoowwan keenya baabileen keenya dhugaa ta'u guyyaa tokko ifan argin dukkanarraan dukkanatti darbanii okay dhaloota ammaa kanaaf immoo teekinooloojiin babal'ateera. Guyyaan har'aa boru miti jijjiiramni hin dhufa jennee gaafa yaannu inni har'aa hoo xiqqoo ishee inni barate yoo jijjiiramni dhufee barnoonnis dhufee qaroomnis dhufee jennee gaafa fudhannee ilaallu maaltu jira akkuma kaleessaa sana isa kaleessaa jechuudha. Maal abboo dhugaa waaqaa warroonni duratti darban umriin isaanii darbee gahanii dulloomanii du'an sun jechuudha waan gidiraa akka kana argan qaban natti fakkaatu. Ngaa yeroo sanatti ilmi namaa billaadhaan yeroo qalame waan jiru natti fakkaatu. Annaa dhugaa baay'ee tokko nama jibbisiisaa siniin jedha yeroo kana yeroo iftoominaa yeroo biyya baratee qaroome kanatti jechuudha gisee ilmi namaa akka hoolaa akka re'eetti jechuudha safuuf safeeffannaan aadaan dhabamee lammiin keenya mormi isaanii citu baay'ee tokko dhugaa waaqaa abdii nama kutachiisa. Waaqayyo waan hundaaf iyyummaa guyyaa qaba. Waaqayyoof wanti dadhabame hin jiru. Dhugaa nullee uumaa harka isaatii uumee bakkeetti nuun gatu karaa irratti nuun gatu abdiis nuuf qaba. Jireenya keenya jijjiiruu danda'a. Seenaa maatii keenyaa jijjiiruu danda'a. Ngaa warri kaleessa dheengadda umurii isaa darbaniif ana yeroo hundumaa garaa koona nyaatu ture. Maaliif dhugaa waaqayyo dubbachuuf yoo ta'e isoo harkaan daakanii nyaatanii osoo moonyeetti tumanii nyaatanii odoo jiraniti otuma waan tokko hin argin jechuudha. An dhugaa waaqaa uuman harka waaqayyo kun yeroo tokko wal caalaa hin jedha kiristoosii biyyi tokko biyya tokko gadi namni tokko illee nama tokko gadi garuu jechuudha. Isa kanarratti namni kamiyyuu yoo walqisa ta'e waaqayyos galateeffachuu hin danda'u. Waaqayyos illee amantii isaayyuu hin beeku ture ta'eetoo jiru jechuudha. Kan biyya keenya keessaa biyya Itoophiyaa kana keessaa kan akka naannoo Oromiyaa kuni baay'ee tokko eraariyoo anybody sleep come anna baay'ee tokko garaa nama nyaata onneen nama cabsa lafee namaatu madeessaan isiniin jedha. Dhugaa bara maalii keessa akka dhalanne bala maalii keessa akka jirru dhugaa guyyaa dhaloota kun abaaree jedhe abbaan keenya Iyyoob yeroo kana dhugaa isa nama yaadachiisa jechuudha. Dhugaa waaqayyo baay'ee garaa nama nyaata abdii namatti nooruu jireenyi biyya lafaa kun jechuudha. Biyaansi har'a ooluu malee bullee rafnee ka'uu baay'ee tokko maal dhageenya maal argina laata. Dhugaa waaqa biyya gisee kinoo namni qalamee goodaa keessatti gatamu kinoo namni abiddaan gubatu kinoo namni utuu iji keenya laaluu jechuudha. Maal ijoollee namni lukkuudhuma morma gisee irraa buusu jechuudha. Dhugaan dhaabadhee lukkuudhuma yeroo abbaan kiyya duratti lukkuu manatti galu dhaabadhee nama laaluu hin dandeenye kiristoosii jechuudha. Baay'ee ulfaata baroota akkasii keessa jirraa kana hundumayyuu immoo waaqayyo danda'a dhallee eegaa dhallee tiksee dhallee abbaa furmaataati waan ta'eef waaqayyo biyya keenyaaf furmaata haalaatiin isiniin jedha. Obboleewwan kiyyaa isinillee kadhannaa keessaniif biyya keenyarraa hin fagaatinaa. Biyya keenya jechuun agarsuu keenya dhugaa anoo naaf hin galle haalumti mootummaa kanaas waan hundumaa bosona gubee fixee nama keessaa fixee biyyittii kana qarsaa ishee gurgurachuu barbaade ta'e an dhugaa gaaffiidhuma natti uuma kiristoosii inni waggaa meeqa addunyaa kanarra jiraata maaliif mana isaa galgalaa hin yaanne addunyaa kana bar marti keenya jechuudha anas ta'ee isin jechuudha. Isneetu deemna abbaan barbaade mirga isaatiif jechuudha. Biyya sana keessatti mirga lubbuun jiraachuu kan hin arganne dimokiraasii maaltu jiraree maal hojjeta inni biyyoota gurguddoo wajjin hidhata qaba. Biyyoota gurguddoo wajjin walitti dhufeenya qaba. Biyyoota gurguddoo wajjin hojjeta. Maaliif wantoota biyyoota gurguddatan keessatti jiru mirgi ilma namaa maaliif hin kabajamne? Maaliif mirgi ilma namaa hin eegamne? Yoomi kan mirgi ilma namaa eegamu? Na erga lubbuun namaa bahee namni du'ee foon namaa dhiigni namaa bakki keessatti dhangala'ee lafeen namaa caccabe waan hundi erga godhamee booda kan mirgi namaa kabajamu.
biyyicha keessatti eenyuu fi kan jiraatamu erga namni lubbuun keessa jiraachuu hin dandeenye, erga namni bahee galuu hin dandeenye, erga namni mirga lubbuun jiraachuuf hin falmanne haala kami jireenyichi maaloodha, maaltu jiraatama, eessa jiraatama, maaltu nutti deemaa jira. An dhugaa waaqa waan addunyaa kana irratti ta'ee hin beekne gaafa jedhamu, gaafa mormi ilma namaa citu, gaafa ilmi namaa akka hoolaa akka sangaatti ciisee qalamu, innumti nama qalu suni boru jireenya hin qabu. Har'a addunyaa kana bardhiisnee deemna. Maaliif guyyaa tokko sagalee waaqayyo dhagahee hin beeku namni kuni? Addunyaan kun bar yeroodhaaf guyyaadhaaf malee jechuudha. Har'aaf nutti fakkaate, har'aaf nutti calaqqisa'e malee jechuudha. Boru iftaan marti keenya ganneetu deemna, mana galgalaatti qabna. Kanaafuu galaa maal godhanne reenutoo? Galaan keenya maalinni nutoo nama ajjeesaa jirra, morma kutaa jirra, lagaa wal qoodu, akka firee qamadii wal lakkaa'u, akka firee talbaatu wal lakkaa'u. Isa kana hoo akkam eenyutu nu gaafatama cubbuu keenya tokkoon keenya jechuudha. Wantoota har'a dalagnu marasa unuma mataa keenyatu itti gaafatama jechuudha. Waan har'a goonu hundumaa fi nutti fakkaachuu danda'a. Simmeetii keessa galee wantoota garaagaraa, wantoota badaa, wantoota sammuu namaa ceephaasisu waaqayyo garuu hojii keenya guyyaa guyyaa hundumaa nuuf barreessaa jira. Maaliif inni har'a lubbuusaa waaqayyo balaa garaagaraatiin jechuudha. Waaqayyo warroota jaalatu mara sabassabee karaa hin taanes ta'e karaa ta'e ofitti fudhataa jira. Garuu nutti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Isaanii harka isaatti qananiifamanii mirga isaa keessa jiraatu, kunuunsamanii jechuudha. Kiristoos keessa jiraatu. Nuti garuu hagaagulii isa jedhan sana jechuudha karaa irratti badaa jira. Yookaan lubbuu keenyaaf hin dhaabanne yookaan foon keenyaaf mirga bilisummaan argama. Come here. Inna baay'ee tokko ulfaataan isiniin jedha obboleewwan kiyya. Kanaafuu nullee maatii keenya sagalee ta'uu hin dhiisnu, lubbuu keenya illee dagachuu hin qabnu. Aarree wantoota jechoota badaa jechoota waaqayyoon gaddisiisanii fi wantoota dirree waaqayyoo irraa nu fageessanii fi wantoota nama fuulduratti fudhataman qabne dubbachuun nu barbaachisu. Kana hundumaaf iyyuu immoo isa hundumaa danda'u, isa hundumaa gochuu danda'u, isa furmaata namaa laachuu danda'u, isa dhiphee namaa furmaata laatu gara uumaa keenyatti haa iyyannu. Waaqayyo biyya keenyaaf biyya nagaa, biyya jaalalaa, biyya tokkummaa, biyya bilisummaa, biyya birmadummaa qabu akkuma biyyoota biraa akka fedhanitti bahanii akka fedhanitti galanii dhugaa yeroo tokko seenaan dhumti biyya keenya erga nuti addunyaa kanarraa dabarrees haa ta'u namni biyya keenya sanarratti dhalatu seenaan isaa jijjiiramu fedha waaqayyootiin inni isiniin jedha. Yeroo gaarii qabaadhaa. Waan na dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Warri haaraa dhuftan asumaan koottaa maatii kaayyoof ta'uun dagatiin isiniin jedha. Warri maatii taatanii jirtan immoo laayik, sheer, koomentii gochuun na jajjabeessaa. Wanta dogoggora ta'e naaf galchaa dhiifama jecha. Yaada dogoggoraa kiyya sanduuqa koomentii keessatti barreessuu hin dagatiin isiniin jedha. Baay baay, guyyaa gaarii.